Angoon duniyaa tafaa gadiin seenu argee itti gala khiraadha jira guyyaan firdee. Diikiinaa fiqiriidhaan jiraachuu wayii waan akkasiin gorsaa ture uummata dhiironni amma bakka haati manaan isaanii xinnooma bakka akkas gostorre yerootu nan siiqa jedhanitti deemu. Sirrii miti mitee kun maakii qabu. Sirrii miti waan tokko bakka wal gorsatanii akkas wal qabatanii wal wajjin waan akkasiin gorsaa ture uummata kana uummanni dhiironni keenya namni baay'ee wal hiikaa jira. Sobaa ichaa jiran ni kijibdaadhii sigaatis funooni sobaa ichaa jiran. Ay Oromoo maal jedheen kijibee maakii kun maaf? Laali natti hin kijibin. Dharaanii kijibu? Kunoo natti himaa jira ni sobaa akkamittiin natti sobda garuu asuma rasitti barata. Ani si sobsa. Jaakeettiin kun natti bareeddee nama natti bara mucaa wees natti abbaatu naan jette boole ooyyee jenna jaakeettii kee amraan naan jette isan uffadha. Karaa irratti faa amma immoo karaa irratti faa yeroon dhufu dubartoonni akkas na xaqqaasu fa'aa baay'ee sitti meeraati. Akkam jaanis takkaasan. Akkasidha. Akkamii dubaatii yoo deebiste hin jettuuni? Yaani sin dabbaru sin. Nan dabbaru. Atis gisee isaan ija mirgaatti si xaqqasan ati immoo bitaan xaqqasi. Akkasidhaan. Asiin gisee sin jaallate asiin jeen. Akkas otoo hin jedhee. Kun immoo ni qalabati amartii gorsiisuu feete kan qabaa jechuudha. Yaani yeroo na xaqqasan hin xaqqasu. Tokkoyyuu hin gaddootu geemii taphannoo asirratti. Yaani waa'ee sitti immoo na rakkisu bichaa. Ani nan dida malee na rakkisu. Nan didaan inni. Goobazidha miti? Goota barate. Goota jaalalaa? Goota akkanatti. Maalidhaa? Goota akkanatti. Akkamitti? Safuunatti ta'ee bar dubbachuu barbaade. Dubbadhu maqaa hin sodaatin. Sooba akkana gangalchii kan akkanatti ilaalisan goota akkasii. Goota akkanatti gangalchii miciyyoo leengadda lafarra gangalchii kan samii ilaalu goota saniiti. Maakii wanti kun garuu baay'ee garaa keessa si hafteetti irraanfachuu dadhabde. Hojiitti sanatti garaa keessa si haftee irraanfachuu dadhabde ishee. Homaan tapha saachaa garuu garaa keessa si hafteetti dubartii sana faana taphachuun koo. Natti migeelsi. Walaa dubba faana qabee jira. Maalitti? Ay baay'ee wanti kun deddeebisteetti dubbatte qabatteetti garaa keessa si hafteetti. Si gubdeetti masala. Maal na gubdiyaan? Ani maalan beeku. Eddeen gaddaa akkasitti araanoo manatti hin fakkaanne. Araanoo manatti hin fakkaanne. Eddeen gaddaa. Dhugaa? Garuu immoo irraanfachuu. Garuu irraanfachuu dadhabde maakii kun. No. Ay. Inuman si harka irraanfachuu. Maaliif taphatta jedhini? Haa taphatu dhiisaa rakkoo miti ammas. Bishaan dhugeen dhufan obsi. Intini qas jedhi dhugee ishee maakii kun. Sitti intini akkasiin qorrine girooroo kee. Haayee. Intini baay'ee dilallaa ta'anan intini ho'isi malee girooroo kee sitti qorra ishee. Haayee. Yoo sitti mi'aawu dide moo juusii godhadhu ishee.
Maakii amma fakkeenyaaf haa jennuuti ani amma fakkeenyaaf iddoo hojii hin deemu. Misaalidha ishee. Iddoo hojii uffata adii uffadhee deemee amma mucaan nafaan hojjettu tokko yeroo akkas nagaa nagaafachuu feetu lippistiikii isheetiin iddoo kana lippistiikiidhaan iddoo kana akkas naa gootee haa jennu na uffata adiidha. Nan lippistiikiin asirra taa'ee hojii yeroon galu ani hin argine ati fakkeenyaaf mana jirtaa jedhu. Lippistiikii sana yeroo argitu maalitti? Akkanatti boksiin sidhee lafa si buusaa jechuudha. Osuma naxxarreen. Hin attaa'u. Akkana boksiin sidhee lafa Osuma naxxarreen maalidha otoo hin jedhin? eegas sidhee boodan si gaafadha. Wataadara faana bultii ijaara qaqashti. Osoo mana hin gahin tura ifirra laaltee dhufuu hin qabdu. Garagalchitee takkiin darbitee biraa bittee uffattee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Ani beekaan fidee dhufe dura gaafachuu wayyoo. Safuudha ree. Amma fakkeenyaaf wayi itti haa jennutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee kan diigamaa jiru kanaaf maal jetta seeti? Ati yoo bilxii taate maal jetta seeti? Qalal goote fiqiriidhaan wayyashi waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota bubuqqisiirra marsii goota. Fikiriin akkasiin ta'uu barmaati. Fikiriin akkasiin ta'u maati. Ila akkam godhu seeta seeti. Akkam godhu qabda seeti. Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittani maqoyi. Si mooyeetiin jira ammas. Namooti rakkoo hin qabu naqaxxata. Garuu akkam gochuu qabda seeti. Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seeti amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani hin argine miti asirratti lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkamii hojiirraa dhuftee raachuu koo naannatti asis naam dhungachuudha dura fiqiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan maaliif seeti dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Aara galfachuu qabu. Idda fiqiriitti kennitee rilaaks godha miti alamii argee sila. Idda rilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seeti. Raachuu koo maalini timaatima si tiishartii shamiizii kee timaatima si. Kollaa namni akkasii sun kun dhiirisi. Kuni fiqirii miti. Diimaa situ kee maali osoo shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii jirra. Boks maanii sidhaan. Garuu safuudha bar dhiira dha'uun. Sin dha'u garuu nin aara. Akkoo aaruun immoo bultiin ta'u qashtanii si gorsaan jira baraan gafa keetti. Sin dha'u makkam dubara kee dhiira akkam lafaa ka'een miti bar lafaa ka'een miti kan hunda sitti maaru dubbiseera waan baay'ee miti. Ati maa aarta sin dha'u jechuun boksiin jedheen akkas hammadha miti. Namni gabaabaa gabaabina isaa beekeetuma bikka harkumarras dubbisa jechuudha. Olii hidhatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Geeyamaan dhaabbina kiyya gabaabaa jechuudha akkuma dhaabbina kiyya. Maakii maali ati dhiira hammattee nagaan gaafattu? Maa girgirii qabu? Akkam numan ja'an ijoo akkam jeeti malee akkana jee rammaxxanee hanqa shaabbiitii rammaxxanee. Akkas ani akkas kiisingiidha siin jedhee. Maali akkas kiisingiidha moo maaf akkasitti? Ani akkas jedheera. Akkana jechuun akkanatti hammachuu. Akkas amma fakkeenyaaf kun amma maakii siin immoo siin galu bar dubbiin baay'ee kana naasa qayyaata. Woy hayyee gaame. Kun amma akkas isheedhaa jennu. Annaaf gala garuu akkaataa ati itti ibsitutu sirrii miti soofarra teessee ibsaa jirta jechuudha. Takkiin dhaabbadhuuti ibsi.
inni iddoo intini ila kun amma fakkeenyaaf akkasi miti akkasi wal gaafata miti akkanatti wal gaafatarree ma isin maali akkasitti wal gaafattu naka akkas wal akkanatti akka akkanatti laa assalamu alaikum inni dhiiraaf dhiira ka ati maaki ati bar dubartii dhiirammoo laala akkanatti laa akkanaan yaadate kun akkam jirta nagaa fayyaa ati maalin inni baay'ee bar ila jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate jaallan qabsoo waraanaaf deemantu akkasitti nagaa wal gaafata maaki hayyee Aangoon duniyaa tafaa gadin seenu arde itti galla khiraadha jira guyyaan firde.